Nutusin jedhee wanta nuti jenne immoo diduu hin qabdu dirqama fudhachuu qabda galii ganamarra keetti jechuutiin abbootiin gadaa doorsisaa kan turan dhumarras immoo doorsisa isaanii fiixaan baasanii abbaa warraa isheetiin akka isheen reebamtuuf haala mijeessanii dubartiin Aaddee Kushuu jedhamtus daa'imman ishee fi namoota naannoo ishee gidduutti mukatti hidhamtee kan reebamtee fi mirgi namuma ishee kan sarbame haamilees kan cabdedha. Abbootiin gadaa kunis immoo murtii safuu fi aadaa uummata bal'aa kan cabse irratti kan fudhatan sanuyyuu dubartii irrattidha kan isaan fudhatanii. Egaa dubartiin kun waggaa 4 oliif qofaa ishee daa'imman guddisaa kan turte. Har'a garuu abbaa manaan ishee inni kaleessa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamee waggaa 4 oliif iddoo biraa ture dhufee mirga namooma ishee akka sarbu ta'uu danda'eera. Goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatamee nan kaasne mogolee. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha oduu baay'ee nama rifaachisuu fi akkasumas safuu hawaasa Oromoo bal'aa kan cabsedha. Dubbichis akkana ture. Aaddee Kushuu Boonayyaa Guyyee jiraattu godina Booranaa Bahaa Aanaa Wancillee ganda Qaqallootti. Aaddee Kushuun obbo Waariyoo Galgaloo waliin erga bultii dhaabbatanii waggaa 12 lakkoofsaniiru. Yeroo ammaa kana daa'imman dubaraa 3 kan qaban yoo ta'u isheen hangafaa waggaa 8, isheen lammaffaa waggaa 6, isheen sadaffaa waggaa 4dha. Maatiin kun osoo waliin jiraachaa jiranii waggaa 4 dura Aaddee Kushuun daa'imma sadaffaa ulfa ta'anii osoo jiranii abbaan warraa ishee obbo Galgaloon Waariyoo raayyaa ittisa biyyaatti dabalanii waggaa 4 oliif iddoo biraa turanii. Aaddee Kushuun waggaa 4 oliif qofaa isaanii daa'imman 3 guddisaa kan turanii fi yommuu ta'u abbaa warraa isaanii waggaa 4 booda raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaggeeffamee deebi'uun jireenya isaanii irratti deebi'anii jiraachuu eegalanii. Haa ta'uyyuu malee obbo Galgaloo Waariyoo araadaa fi suusii adda addaa baranii waan dhufaniif jireenyi isaanii akka kanaan duraa osoo hin taane jeequmsaa fi akkasumas jireenya tasgabbii hin qabne ta'ee raafamuu eegale. Aaddee Kushuu Boonayyaas yeroo garaagaraa dirqama abbaa warrummaa fi itti gaafatamummaa maatii isaarra eegamu akka baatuuf jaarsummaa itti baasaa turte aarsaa gurguddaas itti dadhabaa akka turte ta'us rakkoon isaanii gidduu jiru furmaata haaraa yookiis furmaata argachuu dhabuu dubbatti. Kanuma wal qabatee akka miidhamtu kanarraa odeeffannettis rakkichi humna ishee ol waan ta'eef gara maatii isheetti akka deemtee achi jiraattuuf yookiis immoo gara achi jiraattee duubatti abbaa warraa ishees abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa innis itti baasee akka gara isaatti araaramtu gaafata. Miidhamtuun kunis rakkoon koo sirriitti naaf hin ilaalamne waan ta'eef aniin araaramu jettee yommuu diddu abbootiin gadaa garuu wanta nuti siin jenne dhaga'uu qabda. Inni kunoo jaarsummaa nuyi isitti baasira rakkoo keessi ilaalleerra jedhu haa ta'u malee rakkattuun yookiis immoo miidhamtuun kun rakkoon koo naaf hin ilaalamne jechuudhaanis immoo ni diddi. Abbootiin gadaa garuu nutu galisiin jedhee waan nuti siin jenne garuu diduu hin qabdu jechuudhaan yeroo garaagaraatti ishee doorsisaa jiraachuu ishee yookiis immoo miidhamtuu kana doorsisaa turaniiru. Araaramuu diduu ishee irraa kan ka'e Aaddee Kushuun funyoo yookiis immoo wadaroo harkaa fi miila ishee mukatti hidhamtee uummata bal'aa fi daa'imman ishee dabalatee daa'imman naannoo sana guutummaatiin fi dubartoota naannichaa fuulduratti akka isheen abbaa warraa isheetiin garafamtu murtoo abbootii gadaa itti murteessu. Akka abbaan warraa ishee saba fuulduratti mukatti hidhee ishee garafuu murtoo itti kennanii. Haala safuu fi duudhaa Oromoo cabsee fi sarbama mirga dhala namaa akka ta'e yookiis immoo nama ta'e hin beekne irratti raawwatameera. Sabnamni mirga ishee yookiis immoo mirgi ishee sarbamee isheenis saba fuulduratti reebamuu dandeessee jirti. Abbootiin gadaa murtoo kana dabarsanis warreen armaan gadii kanadha. Jaarsoo Boorii, Didaa Wallee, Galgaloo Jaatanii, Didaa Jaatanii, Alakaa Jaarsoo, Barcii Iyyaa fi Dhiibbaa Gollichaa kanneen jedhamedha. Abbootiin gadaa kunis akka dubartiin kun yookiin miidhamtuun kun miidhamtuuf abbaa warraa isheerra goranii akka isheen saba fuulduratti reebamtuuf murtoo warra itti dabarsanidha. Dhumarrattis abbootiin gadaa murtoo kana murteessuu dadhaba dhaabbatanii reebsisaa turaniiru.
Kunis abbootii gadaa Oromoo kan bakka hin buunee fi guyyoota 5 qofaaf mana adabaa turanii mirga wabiitiin kan ba'an ta'us dhimmi isaanii seeraan hordofamee tarkaanfii barsiisaa ta'e yookiis immoo barbaachisaa ta'e uummataaf kan ifoomsu ta'uusaa isiniif ibsina. Horaa bulaa Deebanaa maddi odeeffannoo obbo Rattaa Fiqaaduu Daayirikteera Idileessaa Koorniyaa Biiroo Dhaabbataa Dubartoota Oromiyaa miidhamtuu fi maatii ishee biratti qaamaan argamuun kan qulqulleeffatanidha.